tidamte miti si Mubarak Musa Mayasin wayye tokkiye tokkee naan jedhin tokki wallahi kabajaan dursi qabu an kabaja si ko firmaate annan jedha sin jaaladha sin kabaja tokkee nan kabajin wanta kiyyu nan kabajin akkamitti ati akkamitti akkan si kabajne kan godhe kan of godhe si maaliif tokkoffaa duraa qabeessitti ma dhaggeeffadhu Mubarak ergasi yeroo liibiirra bahu yeroo ati dhuftee dhiisi naan jettu dhiisee bahuun ture ati lakkaa keessaan deemtee biyya keenya irratti duultaa jechuudha ergana asnaa gade jechuudha biyya waliin qabna ijoollee dhuftee na jalaa baafta ijoolleedhaan dhuftee na jalaa bahaa jetta calluman siin jedhe gaafa kaan kunoo miimoorii koo keessa jira arragaa malee dubbadhu wanti hundi miimoorii koo keessa jira jechuudha arragaa malee dubbadhu siifan ergaa yoo barbaade gadi baasee sii maxxansa jechuudha deebitee komantii ko jala seente komantii korra sa ijoolleen komantii naa kennitu gadi guurte profaayilii irra kaayyette tokkitti san daaboti warri komantii kennaa oole kanaa jette gadi buufadheen qabaa jedhe deebitee ati yoo sitti tole deeggar abbaa feeta yoo deeggartan bari ani isiniin komadhu maaliif mirgatu isinii kennamee jira ilmoo namaas ji'a sagalitti dhalattee miti hayawaana baddaatiif mirga kennee jira namichi kun jechuudha. Isin maqaa jimmaa dhahataa isa xiqqeessitan xiqqeessaa isa rabbitu guddise isin xiqqeessuu hin dandeessan. Maal goone xiqqeessine tokkee maal goone nama xiqqeessine yaani mootummaa biyya tokko bulchuu miti namayyuu nama tokko yoo ati si caalee namni naarrabsu hin jiru takkaas xiqqeesse beekaan. Wallahi fixadhu maa isin waan isin shira isin keessaan xaxxan shira isin keessaan hojjettan yeroo waa'ee ijoollee Suudi Arabiyaa kana abiyyiin akkamitti nu danda'e ati abiyyiitti dheettee akkasitti arrabsite mucaasan. Lakkiin jenneen. Akkamitti abiyyiin akkamitti dheettee. Inni ebboo abiyyiin ebboo. Siifan fida viidiyoo sana kunoo jira viidiyoo sana siifan fida. Abiyyiin lakki. Akkana jedhe mucaan ijoollee Suudi Arabiyaatti hidhamte siin jedhe baayitii keessa seenee abiyyiin inni mootummaa Suudiitti jedhe jennaanati. Ila waan inni jedhe areeda kana hunda baadhate ila waan inni jedhe mucaan sun inni si gadi ta'a malee si oduun ta'u. Lakki tokkee ati yeroo nama rabsitu adda baafata nama rabsati rakkoon kan waan rabsuu keeti garuu an akkamitti abiyyi mirga maalii qaba Saudi Arabiyaa keessa deeme lammii keenya jedhu galchuu dideen jedhe malee hoteellee galchuu didee jedhee dha. Akka ila inni isinitti aaru yeroo achi inni diinni itti marsee jedhu isin asii kaatanii ijoollee Suudi Arabiyaa keessatti hidhamte ajandaa godhatan wanti isin baaftan tokko hin jiru ijoollee Suudi Arabiyaa kan dubbatti galchisiisaa jiru tokkee atammaa qoy warra waggaa tokko hidhaman warra ji'a saddeet Anibati wollollo akka barbaade na arrabsiyaan si dhiiseera garuu waa tokkitti si gaafadhaan tokkitti akka nama tokkotti jechuudha. Atamma si caala namni abiyyiin jaallatu hin jiru. Istolee dhaggeeffadhu si caala namni abiyyiin jaallatu hin jiru. Anura gaageeti tokko jedhe dhugaadha kabajamii na kabajaa laayibii irraa iyyuu bahi jennaan komeentiidhaan ba'aa turte hin baatamu hin baatu jennaan anuma argite iyyuu nama kabaju dhufeettee ba'aa turte galatoomi garuu wannati baruu qabdu tokkitti ijoollee Saudi Arabiyaatiif ijoollee sagalee ta'anu maaliif taatanii hin jedhin dhaggeeffadhu an guyyaa tokko mootummaa Dr. Abiy kana arrabsuu dhiisiti waan tokko iyyuu waan yaani qeeqa iyyuu kaasee hin beeku garuu ijoollee Saudi Arabiyaa galchuu irratti dhaggeeffadhu Dr. Abiy ijoollee Saudi Arabiyaa kana dhaqee lakkaa'ee abalu kottu galchuu hin danda'u maaliif nama bakka sana kaa'ame jira namoota bakka sana kaa'aman hordofamuu didanii ammas immoo maaliif ijoollee Saudi Arabiyaa galuu didan jennee yaadachiisuun kuni lammii keeti obbolaa keeti tokkeeko akkasii miti dubbiin obbolaa keeti ijoolleen kun obboleeyyan kan koo anatiin baasii wajjinii walii ta'ee galchaara malee isin galchaan jettan isin yuutuubii guddifachuuf OMN suuraa kaasaati viidiyoo kaasaa fidaa jennaan mee ijoolleen Suudi Arabiyaa keessaa jechuudha ijoolleen Suudi Arabiyaa keessa shilti beetii keessa qullaa ciiftee jirti eessatti ciiftee jirti kan isin akkas gootanii kaaftan eessatti zubaalaa kiisii zubaalaa uffatti jenni kiisii zubaalaa uffatti garuu shilti beetii keessa ciisin jennaan gootanii jirtan miidiyaa keessan jala jira gootanu zimmeedhee isin ilaalee tani bare namni yaa abbaa kanaa isiniin jedhu dhabnaan gaafaan bahee dubbadhee jiru jarree Dr. Angaasaa bahanii dubbatanii namni hundi bahee dubbata.
Ambohe jechuudha. Ni ambohe baasii tergee jennaan isi naawwii dabalkuuni jechuudha. Shurrubbee tamaan baasee naawwii jechuudha. Akka baananii nama wayii boohee jechuudha. Miidiyaan kubbas gabbisa hojjetanii jechuudha sagalee kan dabarsitanii jechuudha. Beekamtii guddaan akka ta'an biyya kootti boohuun jechuudha. Jaalala biyya koo jaalala kan saba kootiif qabudha jechuudha. Kanaaf isin wanti isin dalagdan keessaa shira mootummaa irratti qabatanii akka mootummaan isee achi inni waan tokko godhu isin asii waa'ee iddoo gosa gara biyyaa isin ajandaa godhatan ajandaa godhatan qabdan jechuudha. Waa'ee amma qabeessa eeggaddaa naawwisa galii akkasitti dubbattee jechuudha. Isin gubuu isee inni abiyyi fuudhee ammas re'een arbaa dunaan gaddu hin gadduu fi isee ni jedhe jedhu isin gubuu utuma biyya kee jaallattee utuma abiyyi jaallatte. Bukkiti dhaggeeffadhu waa tokko sitti maal dhaggeeffadhaan ilmi namaa kamtu duu isaan hawwan dhageesse ilma namaa kamiifuu duu isaan hawwan ati amma rakkoon guddaan jiru maal beektaa ana kana isin warri mootummaa deeggartanuu mubaarikii dhagay mubaarikii warra mootummaa mormu keessa jiran jettu warri mootummaa mormu immoo sallaayii mootummaa kanaatiin aan jedha macarrashaa jechuu keessa ba'e ana gidduun rakkoon qabu lamman keessa naa rabsuu natti tola maaliifi gar tokkotti qofa lakkaamuun barbaadu lamman keessa naa rabsaa. Akka waan mootummaa biyya kanaa bare akkuma mootummaa keessan achi qeeqaamii san isin mataa irratti baadhataatan mootummaan biyya kanaa akka dachii kanatti nu baadhatee jira. Badii keenya wajjiniin jechuudha. Ijoolleen qaban kun badii balleessiteetti kan qabamte. Ayyee tokke ijoolleen Saudi Arabiyaa hundi jira badiin hin jira. Badiin hin jira ijoolleen Saudi Arabiyaa hundi garuu badii qabu wata tokkotti. Hiikaa alganaa jetamalammadee alganaa garuu otoo jarri suuraa ayyee tokkitti waa tokko si gaafadha gaa waan si gaafadha. Suuraa waan fudhatanutti kan jarri qabamanii jechuudha. Anaaf maqaa fuutanii sitti qabsiise anatiin baasii ergee qabsiise miinimaa ta'an ineene nyaasaas kun silkaachoon minaachoon keessa tokko ineene gana tamanidoo akka Saudi Arabiyaa kana. Ishi ayyee hayyee tokkitti atamma warri qabaman kun hundi jira sheekota jira. Amma ijoollee dubartoota jira dubartoota keetii jira tokkitti garaa laafi malaati garaa jabaatiin dubartoota sagaleen kun jiru sagaleen jiru sagaleen jira sagalee maal ta'e qoy bayeen deebi'a bakka bayeen deebi'a. Sen si deebisee jira Mubaarik si deebisee sirreeffadhu seen. Orang di sini ergen angka lu tidak tahu erga sini. Aye, toke amma sagaleen jira. Amma nagam. Aye, sagaleen sibiraayi sirrii miti malee ana biraa sirriidha. Kana jennaan tokkitti namni tokko mootummumti ati Dr. Abiyyi irratti nan du'a jettu kuni jedhee jira kanaan dura maal jedhee jira beektaa abbaan barbaade mormuu danda'a abbaan barbaade deeggaruu danda'a jedhee jira seera isaa balleessaa tokko jedhe lammaffaan immoo ani mormaas miti deeggaraas miti sis akka nama tokkotti laala nama isa kan biraas akka nama tokkotti laala lama jette
sadaffaan immoo ijoollee Saudi Arabiyaa isa jettu kana yeroo lama sadii si argeeraan. Ijoollee Saudi Arabiyaa amma kun hundi isaa balleessee hidhame. Balleessee hidhame. Ayyee balleessee hidhame. Uummanni Saudi Arabiyaa kun hundi isaa balleessee badii isaatiin hidhame jettaati. Ilaa tokkoffaa sitti adima. Gaafa duraan dursoo maaliif bililleedhaan wal naan jette ijoolleen hundi. Bililleen maal jette? Imbaasii Saudi Arabiyaa keessa jette harsii bichaatu jira. Ijoollee keenya waraqaa eenyummaa qabdu harkaa fuudhanii kukkutanii jette. Mana hidhaatti guuraaranii jette. Ati eessatti argite kuweetiin teessee eessatti argite? Saudi Arabiyaa keessa isin arguu hin dandeessan. Saudi Arabiyaa keessa namni waraqaa qabu miti. Namni waraqaa hin qabne seeraan bahee yoo gale namni qubatti qabu hin jiru jechuudha. Tokko qabaman haa qabaman biyya namaa keessa jiran biyya isaa keessaa yoo xaragee baase saanii tokko bishaan booressitee horii hunda bishaan malee oolchiteedha Oromoon. Tokko balleesse hin qabaman bas abashaadha jedhamee hundinuu qabamu. Mootummaa Saudi Arabiyaa yeroo inni akkana qabu mootummaan keenya immoo mootummaan biyya jiru biyya bulchaa jiru kamiinis ta'e galchuu dirqama qabu jettaati. Isintu galchaa jira galchaan jiru eessa taa'aa jiran ijoolleen maaf kijibdan isin yeroo inni galchu maal jedhe naawwii jabal maal jedhe gaafa ani boohee jennaan inni galchu jechuudha maal jedhe maarrootu nuu galchaaraa jedhe ammas maarroon dhaqee achi keessaa isaa baasu qaba maarroon isaa dhaqee achi keessaa isaa baasu tokkummaa humnaa immoo maal jedhe mootummaan Itoophiyaa waan tokko nu ijoollee hidhamtee godhaan jiru ijoollee Saudi Arabiyaa keessatti hidhamtee godhaan jiru jedhe baajata Saudi Arabiyaatiin mootummaa Suudiitiin galaaranii jedhe ammas baajata Saudi Arabiyaatiin hagastu baay'ee tokkummaa humnaa dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi mungkin naawwiini si arrabseera wala rabstaniitu sana ta'uu danda'a tokkummaa humnaa immoo nama ijoo qixaatiin tokkummaa sagalee isaatu jira bar inni fi sigimooshoon jechuudha sagalee jiraatu na bira jira bar haay maaliif gibee miidiyaa neetwoorkiidhaan banatteedhaan tarkaanfii irratti fudhanna jedhanii kan jedhani bakka siin galtu arginee jirra hawaa biratti arginee jirra haa diddaan keessaa tarkaanfii irratti fudhanna jaraafis isaafis ragaa ta'uu deemtaati wallahi walumaa galatti ijoollee awwalolaa ta'anii koomeentii irratti na waaman ijoollee mubaarak musammaa na waamnaan dhufe yeroo dhufu deemaa zarraaf jetta ijoollee warri mubaarak jettan deemaa jalaam naaf jettee balaa buufta mubaarak kun diina keetii miti obboleessa keetii kanaa jennaan diina kiyyaa diina Itoophiyaati diina biyya keenyaati maaliifi si jedhi elaa maaliif namni dirqiin deeggaraa siniin jedhu jiru maaliif arrabsitan abiyyi maaliif xiqqeessitan anna mana rabsu tokko an danda'e mana rabsu wallahi danda'e mana rabsu in arrabsitu shirati dhaqaatutu iyyuu shira diinaa wajjiniin harka wal keessa naqattanii jechuudha joontaadha wajjiniin Dabratsiyoonii fi maarrabsaa jedhamu Dabratsiyooniidhani adda durummaadhaan isu waamame Dabratsiyooniin laqee loluudha duudha qophiidha kan jiraatu dha nabannaa isa daraaboo waa'ee Dabratsiyoonatti ta'eera dhaggeeffadhu masriik ilaa mubaarik yaa bareessa kiyya naman kabaja namni ka'ee waa balleessu ballee naman tuqwaan kabajami tokko maqaa nama waa maal arrabsinatti shi maqaa nama jawaariin illee yeroo danuu deebitee jawaar jettaa amma jawaar sin beeku ati jawaariin hin beektu walitti fixanii hin beektanu yeroo hedduu okay jawaariif gubattee jawaariif dubbattee miti jawaariin anatu gad deebisee muka hudduun naqee afaaniin gad isa baase jechuudha maaliifi abiyyiin eenyuun jawaariin kanaaf asii dadhaba nama hin arrabsini jawaarii miti jawaar jechuun tokkee koo waa tokko sitti mul'umna garaan jawaar jechuun dhugaa rabbi dubbachuudhaafi. Dhaggeeffadhu sittan hima abiyyii jechuun nama waggaa 17 umrii isaarraa ka'ee jechuudha waa'een biyya isaatii fi waa'een saba isaa biyya koo akkamitti alagaan akkana gooti jedhee saba koo akkamitti alagaan mataa keessa gadi dhoofti jedhee mataa isaa keessa nyaatee jennaan akka keessanii xabatee akka keessanii akka keenya akka kootii kana xabatee waan fedhe ta'ee otoo hin taane duulatti eegale jechuudha qawwee baachuu qawwee lafarraa harkisaa jechuudha. Ayyee garuu bakka kana akka Dr. Abiy bakka kana ga'u keessatti immoo jawaarii miinaa guddaa xabate hin dagatin immoo. Narkaafiti sittan hima. Dr. Abiy waggaa 27 tokko lama jedhee waggaa 17 irraa qabee idimee isaa umrii isaa waggaa 17 irraa qabee waggaa 27 afaan qawwee afaan taankii afaan boombii afaan balaa qalaa keessatti qabsaa'ee biyyee nyaatee konfii kana ta'ee jechuudha dhakaa boraafatee suqqaa gettoo qoraafatee jechuudha biyyee keessa ciisee jechuudha mataan gogaan kun
mataan gogaan kun irraa haadamee jechuudha obboleessa isaa tiruu isaa kadiriin dhabee jechuudha dhufee as gahee jechuudha gaafa dhufu sana jechuudha isa sin amma lammaa jettan lammaa kanatti galchine ishii taa'e lammaadhaan jennaan an bakka doktara biyyi taa'uudhaaf hin danda'u nan saalfadha jedhee jilaan nan saalfadhaa jedhe innis bakka isaa haa ta'u anis bakka kiyyan taa'aa jedhe tokko jedha bakka biyyi keenya jechuudhaaf jawaarni isin baantan ummoo jechuudha kalli jawaari isin baantan ummoo jechuudha jawaari waggaa abiyyi waggaa 27 qabsaa'ee cinqii kana hunda arge jechuudha biyya isaatiif saba isaati jedhee jawaari immoo waggaa 4 wayyaaneen mallas ergatee jechuudha Amerikaa barandaa Amerikaa taa'ee jechuudha achitti fandaa oofuu ture jechuudha inni sin abiyyi amma dhugaa rabbi akka tafaan kana saalfanne dhaggeeffadhu tokkitti utuu jawaariin hin beekinni dura jawaariin beektee kaatee abiyyiin beekte dhugaa rabbi dubbanna dhaggeeffadhu ati gannummaa keessaa bahi miira keessaas bahi tokke dhugaa dubbanna ati dhaggeeffadhu sittanima dhaggeeffadhu sittanima dura siifan fitaan jarjariin dhaggeeffadhu abiyyiin dura lammaan arge sittanifa jawaariin dhiisi abiyyiin dura lammaan arge lammaa gaafa inni tokko taana isanni arraba gofa afaa jalaa ta'e hin beekne jechuudha aandooneen agaraachiniin hin ganabbaalan yaallafa'uun ta'een isanni jedhe jechuudha ani ijoollee intini irratti dhumatte sana yaadadde amaara wayisa seetan jechuudha jedhamu min abbaatu camaalaqaal ወንድሞቻችን እንደዛ ላይ አልቆ እንደገና እንደዚህ ሆና ጀደ ኮመንት ያለጠረፈ ቱሬ jechuudha lammaa sana jechuudha ergani dhufee ol bahe akkami oromoota argee ituma nama danuutti nime jechuudha atu lammaa kana argee miila irratti kufee dhiifama gaafadhaa jechuudha ati jawaariin jetta abiyyi dura lammaan argee garuu an hojii dura argee booda argee isi nama dubbii wanti sin Muhammad al-Jazeeraatiin kana jettani barisin Muhammad al-Jazeeraa dura yuu jettani miidiyaa kanarra bahee jettani sin ijaan arguunii fi hojii ilaalanii deeggaruu tokko miti. La amma waa'ee deeggaruu fi deeggaruu ibsuutu ta'ini dhiisi ati namoota hayyoota namni hedduun akka jawaariin dhaggeeffadhu namni hedduun jawaarii ishidhiis baqa waa'ee jawaariisiiti waa'ee jawaariisi mee waa'ee jala naa wii dubbanna waa'ee jala naa wii dubbanna dhiisi waa'ee jala jawaar dubbachuudhaa fi badaa nutti jabaata. Jawaarii jechuudha jawaarii hadda utuu jawaar bakka mijjeessee shaneedhaa fi wayyaaneedhaa hacaaluu kennuu baate jechuudha hacaaluu hundeessaa addunyaarra jira hadda ifa kana argee ture jechuudha ifan hima hadda illee borillee jechuudha jawaariin ana gaddeebisee muka hudduun dhaqee afaaniin isa baase ishee ilaa kaala isa kanan dadhaba kaan isa kanan sitti meeman dhiisii nama narrabsinii siin jedheen tokkitti simboota jira haa tobboleettii akiraati dhiisii ayyee dhaggeeffadhu gaa na dhaggeeffadhu waa'ee jawaar waan kaasee sitti hima jawaaris obboleessa keenya Dr. Abiyyiis akkasuma haa ta'u malee ati yeroo hedduu yeroo waa fayyadamtu amma ati jawaariin hin beektu jawaariillees hin beeku garuu suuraa jawaar irra kaa'atan yookiin dhufanii waa siin jennanii jawaar keessa kana godhe jawaar keessa kana godhe garuu ati wanni akkasii nurraan bareedu sigalee ragaa ofitti baatee jirta akka ijoollee masrii keessaa of jala naqxee suuraa Dr. Abiyyii gubsiiftee suuraa isaa balleessiftee tokkoffaa gaafa koomantii koo jala galtee koomantii koo guurtee intini irra kaayattu sana jechuudha maaliif otuu dhuguma biyya keetti yaadde ijoollee maaliif warra Dr. Abiyyii arrabsaaru jettee achi jalaa sawwartee kaaftee maaliif hin gadhiifatin jibbaa Abiyyii irraa qabdu ani isin keessatti hin argee bara yeezin bixangaarraan nommaa qaba garmaachuu ana dogoggorsuuf hin deemina kanaafi gaafa reedii tishartii isaa gubsiiftu sanas reediin dhalaadhaa bar dhaltuu jechuudha dhaltuu anaa gadii jechuudha maaliif anis gubee waasitti maan mootummaan tokko dhaggeeffadhu gaa mootummaan tokko narrafama dhaggeeffadhu mootummaan biyya Itoophiyaa bulchu keessattuu durii kaasee arrafama durii kaasee qeeqamaa mootummaa kan tarrafsu mallasiin arrabsu maali bumaa mallasi nama mootummaa arrabsu keessaa kadir namni akka mallas arrafame jiraama mallasiin jechuudha sareetti qallee waa meeqa jedhaa turre maa maal taatee nama mootummaa arrabse mallasiin arrabse kadir martuu qofa argeera isa bukkee dhaabatee jechuudha obbo Mallas Buushtii jedhe gaafa Harargeetti bishaan galaanii bakka ta'e dhufee jennaan ni jedhu inni dhaqee jennaan jechuudha jira dhaabbatee obbo Mallas Buushtii jedhe jechuudha kadir martuu qofa nan beekatu mootummaa kamtu akka Abiyyitti arrafame beeku mootummaa kamtu akka Abiyyitti arrafame beeku mee dubbadhaa hin qaanfattu ati xiqqoo hin qaanfattu ati
shira isin datta ayyama adanda kenya tuni bashi ana sila wa isa sarra ne pada ati qabsofto game qati ani mo wa isa sarra beku kana nan wa isa sake sanu basiti wa he jolle saudi arabia dubanna jolle saudi arabia badi jara tinjin abiyyin tukina jawari na bafetan yo jallatani mataraka yadda fetan kimsa huddu hodda abba fetan ani sinin dorkine garo mali bi satti bu ama gaddan isin tu ato enu likimsita aye ato enu likimsita okay enu likimsita me ituna ta na fintani male nama badalina de garo to ko fa abiyyin nashin adanichi jal mustafa jarra angasa ibrahim tayi ganda lali kimsenu du ko hodda na finta umale wani jaraja ga biye jarra sanete kana kashimalli simoje tuda milana ne bage bage tuda mila udani ne bage bage tuda kashimalli kana kashimalli jawab tuda makale ki famani ga jare god ayye ka amma ka goduga wa jolle saudi rabbi sura do to kiti saate na gesa yodu gumati barana bo e jolle ga tete menu boy agalanuka ni barbara jiru kalu jaratio wanti si galchenjur na wita bali askese ti wagga sagal ta magana na wita bali tayri tayra bangara ba je tuda wagga sagal da man sudara ba yake to wagga sagal torbi ka goda garu jara durani galara je tuda sifani ma akasitti jala muriti garansi atini je tuda na wita bali fi tayr kamal wagga sagal mu askese da man je tuda jarri kan motor banka aye bare da khale jolle saudi devi amma ga jolle saudi sagale atanu ga men tokko way jolle saudi rat ko rabayti sagale tay men kan senatu wansi galchen kabu gizenu ti sirresi ne tenne yu sagale tana demi folo ke ti gudibati namni si lalaru namni si daga haru njuru mali fi ijolle ke motor banka na ke sagala na wi jabali mo aske sota motuma ke saste gebadu dega sota motuma ke saste dagai dega sota motuma ke sanjuru folon ko metabti folo kuma dibabli debi way jirana jala folo ma ti godan dega sota motuma ke safa kenna fama folo amma ko tinan ka bujura kambrarisi ma ifati way kubatani inaftani peji ko na rabudani peji ko na ral hattani hatto da getto ma takitini numa jirti amma ga to ko ana naras do da wato amana stima daga amana gati nande ma bani wato kitina amana stikena do ata buleti koti hade koti ojige ti siti gafatama yerona arabsitu ga silate na arabsu niftu yerona arabsitu ana ko farabsi shi please rabbeliti hada koti babba ko ngai kana bitan di bama sigafata yo atin isne ila madi fi amma gurbasa na majette ati mu tawatu ko sinin tenne mal mubaraki jolle Saudi Arabia ti dam tabi yiti de motuma Saudi Arabia ti de sinje ati ol kaate gize ta kara farjetu ga undidu la kisi ko dan ti ga warga de gado ni jechu da galtun si jalabi de jechu da warga kana wuje bal de gatto be jechu ati na wuje bal fa ya bai ti ko de gatto da jibba motuma ke ra kabdu kana bar jibba bi ke gimman jallatu jechu da bar ati gafa isini gafa abbaji farol kaatani abiyin te kesi tan jechu abiyin rabitu buddi se bar abbaji far gize sani hojjetani dinan hojjetani darban jechu rabbi rahman aye to ke yonande se jolle saudi ti jolle dolam bari ni fi sagale tay ati gafti titikate sittimu gafa intala safari gafa intala kadir abako yasin intala zabanya jarabba jaarso san gafa isira wajin sokotatu titikate ati durana ma hunda sika bajatu deshi gafa fadila kadir abako yasin intala zabanya jechuda dira jaarso jechuda ilmi abba buna ka chaw jechuda buna jarabba sam dibba multo alhamdulillah salatu salam ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rabbi tokke kana kajelti ya rabbi atinande sa kajelti ya rabbi gofta ko ya rabbi kajelti rabbi kajelti na ummi ba ila kajelti na ummu sa sinitimu ani kesa shiran tatu ubajirtu al baytan dubada baabe de tijechuda farada se dubada chuda ila abdu se ko batimbuila abdu se ko amana wata singeru ila kan ko ko abdu se timbuila abdu se ko fatimbuin ifa ma gudda wajin abdu se timbuin lamu abdu se miskina abdu se ko fatimbuin abdu se ilma fati abango ba soko
to beeka jedhe abbaa koo bira abbaa kootiin nama meeqa dura kasarraate nyaamee qajjira abbaan isaa gogaasoo kan xiraan gogaa jira hamma masrii wajjin deemee injelamu isi tokke injelamu argine abbaan isaa sin argine abbaan isaa qabrii jiru ina rasin jennaan wallahi warabbal kaaba gaafa dur jiranu jechuudha gaafa jiranu jechuudha wallahi maa sobanni maa gol fakkaabad gaafa jiranu jechuudha nama du'a amateen taatu nama du'a amatte alqiba ashaddu min az-zina jedhama qur'aana irratti jechuudha hamiini zina caala jabaate fa biyyin arrabtani maala baasa ijoollee keenya arrabsa diqaalaan torba ayyee ammatti goonu tokkee waa walii galla atis abiyyi kee deeggaradhu warri mormonus mirga mormuu qabu kana booddee maqaa namaa waamtee arrabsiniiti obboleettii koo dhiisi namatu walitti nu buuse malee ati haasaa qonna keessaa ture ijoollee Saawudiitti sagalee ta'e. Sittan hima sagalee kee kana ani illee dubbachuun barbaanne namitti fadiilaan tala zabanyaatti ergitee turte tokkeedhaan namatu walitti nu buuse jedhi jettee injira sagaleen suni siifan erga gara keessaatiin natti ergitee turte. Warabbal kaaba namni nama arrabsina nama arrabsu hojii keessan ilaalan dalagaa keessan wantumti suuraa abiyyii balleessu wanti suuraa zinnash balleessu wanti badhaadhina arrabsiisu ijoollee isin malee namni jira alaafiin siif qeerroo guumaa suudii keessaa qeerroo guumaati masrii keessaa sii jechuudha sittan hima si jala galanii suuqii kee keessa galfattee of jala naqxee kan arrabsiisu sii jechuudha maaliif arrabsiisu warri suudii jirtan keessaa naqun nama warri dubaa jirtan keessaa naqun nama warri suudaanii jirtan keessaa naqun nama mee dhuguma mubaarik dhugaa rabbii miskuu abbaa boodoo dhuguma dubbuudhaan jiraatte daqiiqaa sadi akkasiin viidiyoo naasoftu nan jira jettu nutti. Maa tokkee barana si gaafii kana na gaafattee miskuu abbaa dhagaa gurguratee qoy barana si miskuu abbaa dhagaa gurguratee na jettee dhaan Liibiyaadhaa viidiyoo si Liibiyaadhaa si fide amma Kaanaadaa jirti ilmoo lama qabdi maa jetta Kaanaadaa jirti miskuun amma Kaanaadaa jirti Kaanaadaa biyya Awurooppaa biyya Faranjii. Wallahi maqaa rabbii ijoollee keenya erga Suudaanii irraa kaate hammun masrii geessuti jechuudha achi teesseellee jechuudha kan gurgurataa ture sii jechuudha antiniiti Liibiyaatti. Ubbusitti hin ta'uu garuu gisee birrii jechuudha ubbusitti hin ta'uu siyaasaa jechuudha jibbitee siyaasaaf jecha jibbitee yeroo waan kana laa miti ubbusitti hin ta'uu tokko. Kunoo fadiilaadhaan lakiiti fadiilaadhaan akka jettuuni fadiilaadhaan kunoo miidiyaa irratti dubbadha fadiilaan akka jette. Mucaa ijoollee ollaa isaatiyyuu Jarmanii irraa natti himanii jiranii akka inni ijoollee gurguratu jette kunoo fadiilaa kan darbaa qoyyaas intalli zabanyaan kan darbaa qoyyaa jechuudha. Lakkiyaan gurguramaa isa gurgurame isa dallaalee gurguratu baasisaa rakkoon qabu. Maalan jedha gaa tokko ani sin kabaja waan ta'eef akkan itti deebisee waa amalsiisti deebisuu natti ulfaata arraba qotu ulfaata. Wal sobuun hin ta'u hin somnu wal hin somnu ijoollee keenya ijoollee jimmaa dhiiraadhaan kan gurguratee tumsiisaa jiru Liibiyaatti kan ajjeesisaa jiru tokkoffaasi. Wallahi. Ijoollee jimmaa birmadhaa ijoollee jimmaa. Mee ijoollee jimmaa galchimee yaada kana gaafadhu mee tana. Eenyuun jaallatta tokkee qoy. Eenyuun jaallatta? Warra mootummaadhiiti laa warra mootummaadhiiti aktivistiidhaati ittiin yaani bakka nan jaalladha jettu eenyuun himee miidiyaa kanarra. Namni jaallattu eenyuun. Maal taatu? warra aktivistoota yaani warra miidiyaa kanarra jiru keessaa eenyuun jaallatta qeerroo guumaa jette tokkummaa hunnaa jette aslii jette reedii jette qeerroo guumaa naawwii jette xaahiri hunda eenyuun jaallattu mubaarakiin hin balaaleffattaan jaalladhu jette eenyuun jaallatta meeshaati warra miidiyaarra. Nama biyya irratti tokko hin jaalladhu nama biyya isaa garee hidhatee birrii ibiddaa fi gaazii bitee biyya dallee biyya gubsiisuu fi ijoollee ajjeesisiif hin jaalladhu anaan dhallee gurgudde. Aktiivistii dhugaa keessaa kan hin jaalladhu tokkoffaa Jaal Mustafaa Jaarraa kabajamaa fi jaallatamaa namaa kan dhugaa malee kijiba tokko hin beekne kan garaaf hin bitamne kan ilaa soba dhugaa fakkeessinee hin dubbanne dhugaa jirtu irratti qabrii boriitii jedhanii kan dubbatan tokkoffaa Jaal Mustafaa Jaarraa onnee koo Taayee danda'a onnee koo Angaasaa Ibrahim la angoota jenneen angoota dhiisi angoota amma taayeen kun wal beektuu tokkee taayeen si beekaa? Na beek nkinu na beekan maal erga si beekanii gaa duudhaa dhiifamaa wajjin tokkitti erga si beekanii gaa tokkee maaliif ijoollee Saawudii galchaa jettee ittiin ijjine barana ho'i sagalee kee gadi ba'een dhaga'eeraani firoota koo beeka goota amata dhaga'i goota ta'uu kee
Atafani na sota bade keso ke kullana. Dagai wasiti masih farsu bani amma. Tijaju bani kala. Gato ko sagale ke wayna do fenan to kiti lagge fadnan jenen inna lagge faddu imbosta be ka callu majinni male obulan kenya ilmone suma ko tiju mane da kese jira mina min jette dubbatan ke ha ida rahmatullah qabli ya so kenje ide jura badasi din kifate kana jennan akuma sana timuddi grupi sana kese timuddi di aka jolle ngalan godati galata qabdati nam farsina anna farsa ide temi tibar isina ma hulla targachu farfamu etani anna farsina takiti farsamu barbadu farfamu barbadu nam farsina ayye amma ga namaratu eshi ga fito kiti ga fade de muga biyi dunya ti umri nama indema koiga biyi dunya ti umri nama indema bor qabri da kujira to ke na lage bor qabri de mu kenya nolu hundi kenya yu nama rabsa kan jedu atamanti ke muslima nama arrabsa kan jedu njuru amma warati dande gara dan jallada likim senu do dada jetukun sojina akhiran nakanu sadu ya sarraf sajid ta isajiru fit enaka de sadu ya tegati ati jawar si wajina akhiran ka jawar si wajina ke kabbaram mo gafat kabbaram te gafatam tu sana an jawari jede du ya to ko nama rafse jawari jede nama to ko rafse andaka jawari jede nama rafsiran ati bar nama na dagge pat ati nama na rafsi tu bar ijole wali te kab de tu ju shaek dabot ke ni te o ki kubsi te ni te gadi ba kana jeda rafsa jode badare na tala as oji ke sitima rabbi ji bari wallahi no warti de badada sila saganta bo harti ko titre na bo harti te tada hodo toniko na negina baka bo harre rasumati sagalen ke nagamu abo rabbi sura to kiti rabbi sura sasi bagenno rabbi sura do jolle saudi sin rafsiniti wara mane rajilan namu to ko rafsini sagale ke gesbet abichu ko t-shirt ke kere ke odi sibadu barbadu ne kasadu barbadu likim si odu hodo garu namana rafsina adala ati nana rabs ati maliki yu nama arida kana hunda baadate amma ati jar worbiti farsi te kulsi oji kabri da kani jawar si oji ba kabri da kamo dabra songi si oji ni nakamo mad radda a'udhu billahi minash shaitan ila rifa wajid jawari oji ni nawami jawari oji nawami kabaja jawari oji wa mamun kabaja ana fulfina garu dabra songi nawami shari Allah ila kunna jesu yala please dabra songi nawami inna lillahi wa inna ilayhi raji'un jara oji nawamin tayyib ready ni fasli si oji kabri da kani abdu sen si oji kabri da gafata musra dal kani kana natin kan kodi si kan kenatin kan obra ke sura guba kan obra ke so wallahi jenne takana mata kon sura bi guban jedwan mal to di bennan ano de garas miti mol mas miti toke goshi amma na zantu watu ishi nikani le sakani adina zantu imbeta wanjari nanjela namni dalun mubariki basasa ergamtura mali nanjela pulo simbras an manan kabu sabba ko tangala mo katangala mushi gafa balesi kanke abiji dani ilma namicha tibudu na jalati dalatte jede arba susana mali biyu albate isi jechu didde jawari bin gubatani abiyyi gubdani gubadda rabbi sina gu bismillah wallahi abiyyi ni udubu na jalati nalanne kan udubu na jalati kararati dalate diqalan abban qamne jawar muhammad mali abiyyi ugadir tulisi bittima akkamit abiyyi da in qanfattu obbolesa keeti miti malifin dubbanni gizesan malif gize an dubbaddu qofa batani dubbattan kijibto nanjira nagama gize obbolesi kan kenjede gize obbolesi kan ke sigra gade abiyyi dani namichatti hudubu na jalati dalatte jedhu sanan jede maafdar kudidde gafa inni mo abiyyi hudubu na jalati nalanne bara abba gari qaba beetesaba gari qaba beetesaba namu guddaa qaba biyya saati saba saati ana fisigi jedeti kan inni saree ta'e malee jechuudha abiyyiin nama hudubu na jalati dalatte guddate mitishi sifanima gafanni immoo namicha buutu ma wali kekina ka ma
Maamee nama eessumee koo aggootee jedhaa jiraam. Bakkana kun qabu kaa bakkana kun dhabeeti kaa abiyyiin inni taallalamuu fi bara. Yaa ilaaha ilaalami. Waay. Edaa bakkana bulee dhaqee dhabee fedha. Maaliif gaafa namicha guututaa sana daawwatu ibsaa nama shamizii wal dhufachuun beekne of fuuldura kaayatee gaafa sana shirootti bite natti fakkaata daawwatu ibsaa garaabaatti bite fakkaata. Ante በምን ቀቴ ነው ታስተዳድራው ካንተ የበለጠ የታገለ ያለና ነው ወርተ ዛለ ማለት ከጭራ ብዙ ዲደረ ቆሻሻ ነው እንት ዲጀለ ገንገለታ ነው እንዴት ነው ማሜ ጋር መንገዳነት ጎዳፍሽ አየ በቃ ቶኬ የሮጋ ይደበስኔራ ወነና ማናሲን ጀሩ ረኮን ገቡ ወረ ሲያሳቲ ለከልባደ ወልፍጣቲ ይጆሌ ሰው ደረጃ ራብቸና ቡይቲ አንስ ሰገሌንታ አና የወሲ አራብሲቱ ጀረከኛ እንፈልሚና ቶኮፋሲ ተኒማ ዳጌፈት በቃ ከነቲ ዳጌፈት ijoollee Suudi Arabiyaati warri keessa jirtanu wanti isin galche tokko hin jiru hattoota wanti isin galche tokko hin jiru gabaachuu duqeetaa bishaan keenya fudhatee inni nama nu taasisee godaana biyya namaa keessaa nu galchuudha jennaan isinii afaan arabiitiin dubbattanii isaa wajjin nabiyyitti duurtanii miti ijoollee Suudi Arabiyaa keessatti hidhamteef anatu jira arabbii gaditti mootummaa keenyatu jira ambaasaaddaratu jira yaa qoshaashota wanti isin galche hin jiru